Kun oduu baay'ee nama gaddisiisudha. Sababni isaa Muhammed saba gahannamitti naqeeti biraa deebi'e. Namoota gahannamitti naqee jechuudha. Akka barsiisa Muhammedii fi akka barsiisa Islaamummaatti taanaan namni kamiyyuu jireenya arguun hin jiru jechuudha. Badee gahannamitti naqeeti biraa deebi'een siniin jedha. Akkamitti akkas jettanaan jechuu dandeessu. Utuu jennu namichi kun Muhammed jechuudha. Waan tana irratti ta'uuf jiru, waan isin irratti ta'uuf jiru iyyuu ani hin beekuu jedhee ture. Fakkeenyaaf suuraa 46 irra yoo dubbistan maal jedha? Yaa Muhammed jedhii ani ergamtoota irraa isa jalqabaati miti. Waan anaa fi isin irratti dalagamuuf jirus hin beekuu. Waan gara kiyyatti waahii godhamu malee wanta biraa hin hordofu ani sodaachisaa ifa bahaadha malee waan biraatii miti jedhe. Kana jedhii ani waan anatti dhufuu fi waan isin irratti dalagamuuf jirullee waan tokko hin beeku. Namni kun ofii isaatuu maal akka ta'uuf jedhu hin beeku. Sabni kunis sabni inni gaggeessaa jirus garamitti akka waantu isaan irratti dalagamuuf akka jiru hin beeku. So namoonni yeroo kanaaf gara Islaamummaatti namoonni yeroo nama waamanii utuu hin beekin gara badisaatti nama waamaa jiru jechuudha. Gara badisaatti nama waamaa jiru. Maaliif akkas jettee naan jechuu dandeessu? Quraanuma kana suuraa 7 ayata 179 yoo laaltan Rabbiin inni ni lallabaa jiru akkas jedheeti namatti himaa jira. Maal jedha? Dhugumatti nuti jahannamiif jinnootaa fi namoota irraa hedduu uumnee jirra. Isaan onnee ittiin hin hubanne qabu, isaan ijas kan ittiin hin argine qabu, ammas isaan gurra ittiin hin dhageenye qabu. Warri sun akka beeladaati. Inumaa jarri irra jallatoodha. Isaanumatu dagattoota jedha. Dhaggeeffadha. Amma kana kobar Rabbiin isaan jedhan kun Allahan namoota jahannamiif jinnoota wajjiniin jechuudha. Jinnootaa fi namoota irra hedduu jahannamiif uumeetiin jira jechaa jira jechuudha. Akka Muhammed barsiisaa jirutti, akka Islaamummaan barsiisaa jiru kanatti jechuudha. Namoonni yookiin jinnoonni warri jahannamiif uumaman kun ammoo ija hin argine, gurra hin dhageenye, akka beeladaa ta'anii akka isaan jiraatan kan godhe anuma jechaa jira jechuudha. Who is this God? Waan akkasii kun maal inni? Nama walqixxeetti kan hin ilaalle, uumama isaa walqixxeetti kan hin ilaalle, warra kaan jireenyaaf hin uume, warra kaan badisaaf irra hedduun jahannamiif uume kan jedhu jechuudha. Gara kanatti nama waamuu jechuudha. Dhaggeeffadha. Warra jahannamitti dhuman kana keessaatii tarii namoonni akka jedhanitti warri jahannamitti dhuman kun warra Rabbitti hin amannedha jedhanii yaaduu danda'u ta'a. Akkasitti bari fedhiin Allaa kun namoota balleessuudha. Namoota balleessuudha. Akkas jedha suuraa 32 ayata 13 irratti maal jedha? Odoo feene lubbuu hundaa qajeeluma isheedhaaf kennina turre. Garuu jecha jinnootaa fi namoota walitti qabaman irraa jahannam nan guuta jedhutu anarraa haqa ta'ee jira jedha. Namootaa fi lubbuu hundaa fi qajeeluma kennuurraa jinnootaaf namoota hedduurraati jahannamiin guutuutu na biratti haqadha jechaa jira. Jahannamiin guutu. Namoota jahannam sana seenan kana keessa eenyutu jira isinitti fakkaate? Dhaggeeffadhaa. Suuraa 1970 yoo laaltan nama hunda jechaa jira. Nama hundati jahannamitti seenaa jechaa jira. Mee dhaggeeffadhaa hin dubbisa. Ergasii dhugumatti nuti isaanirraa warra ishee ibidda seenuu qaban akkaan beekna jedha. Nama ibidda seenuu qabu beekna. Isinirraa eenyulleen ishee seenuu malee hin hafu. Dirqama Rabbii keetiin murteeffamedha. Eenyullee jahannamiin utuu seeneen ati musliimaa ati kiristaana maalti namni kamuu jahannamiin utuu seeneen nafu jechaa jira jechuudha. Achiin booddee hoo sana booda warra Rabbiin sodaatan nagaa baafna achi keessaa jechuudha. Argitanii? So warrumti Rabbiin sodaanna jedhanillee eessa keessa jiru jechuudha? Jahannam keessa jiru jechuudha. Jahannam keessa jiru. Achiin nagaa baafna. Warra miidhaa hojjetan immoo ishee keessatti jilbeeffatu taasifne isaan dhiifna jedha. Warri kun warra achi keessa dhiifna jedhamaa jiran kun jalqabumaayyuu warra achiif uumamanidha jechuudha. Maa nama waamtu ree jiran akkas taana? Maa nama waamtu? Jalqabumaan namni inni kaan badisaaf irra hedduun badisaaf uumame taanaan why you call us?
maa nama waamtu badisatti sanuu abidda bara baraatti lixna jettaniiti maa nama waamtu. Look kana hadiisni illee akkana jedha argaa jaami'aa Tirmidii 2597 irratti Jaabir akka odeessetti maalidha ergamaan Rabbii akkana jedhanii jedha. Namni tawhidii yookiin immoo Rabbi tokkotti amana musliimni jechuu. Rabbi tokkotti kan amanu tokko hanga dhagaa boba'aa ta'anitti ibidda keessatti ni adabamu jira. Achitti adabamta. Sanuu hanga dhagaa boba'aa taatutti ergasii raamanni Rabbii isaanii bira ga'eera. Erga dhagaa boba'aa taateeti raamanni Rabbii nama ajaa'iba kun. Baafamaniiti balbala jannataa irratti ni darbatamu. Innis akkana jedhe. Namoonni jannataa bishaan itti naqanii akkuma caccabni lolaadhaan baate biqilutti ni biqilu. Sana booda jannata ni seenu. Dhaggeeffadha. So kanaafiyyuu namoota gaannamitti nam'anii achi keessatti dhiphatan keessatti warri nuti musliima jettanis achuma keessa jiru. Hunduu achuma keessa jiru jechuu akkuma quraana kanatti jechaa jira. Garuu warri musliima hin taane immoo akeekkachiisuunsa bu'aa hin qabu jedha silas. Warra musliima hin taane akeekkachiisuunsa bu'aa hin qabu jedha. Suuraa 2 ayata 67 irratti maal jedha? Dhugumatti isaan kafaran isaan akeekkachiiftes isaan akeekkachiisuu dhiiftes lamaanuu isaan irratti wal qixaa hin amananii. Rabbiin onnee isaaniitii fi dhageettii isaanii irratti cufe agartuu isaanii irraa saguuggiitu jira isaaniif adabbii guddaatu jira jedha. Dhaggeeffadha. Warroota kafaran yoo akeekkachiiftes dhiiftes Rabbi cufee jira bakka isaan jahannamiif uumaman jenneerra kai jalqaba jahannamiif hin uumee jedhaa jira irra caalaa nama. Sheemaantuyyuu dhugaan sanitti hima. So Allahan isin jettanii lallabaa jirtanitti nama wal qixxeetti ilaaluun beeku jechuudha. Isa tokko qajeelchetti kaan immoo jallisa jechuudha. Suuraa 35 irratti akkas jedha. Sila namni fokkataan hojii isaa isaaf bareechifame kan gaarii taasisee ishee ilaalu isa karaa qajeelaa irra jiru wajjin wal qixa ta'a. Dhugumatti Allahan nama fedhe ni jallisa, nama fedhe immoo ni qajeelcha jedha. Kanaafuu isaan irratti lubbuun kee sheenaadhaan akka hin baane dhugumatti Allahan waan isaan hojjetan beekaadha. Nama fedhe jalliseeti nama fedhe qajeelcha nama wal qixxeetti ilaaluun hin jiru jechuusa. Namni jallise immoo sanuu kan sirreessu hin jiru jedha. Suuraan 789 immoo namni Rabbiin jallise qajeelchaan isaaf hin jiru jedha. Jalliin isaanii keessatti dhamaa ta'anii isaan dhiisaa jedha. Ajab. Look. Inni waaqa kanaaf lafa kana uume waaqayyo dhaggeeffadha. Ximooteos irraa boqonnaa 2:4 irratti waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biras akka ga'uun fedha jedha. Namni hundi. Namni jahannamiif jedhamee uumame hin jiru. Namni tokko jahannami yaa nama na dhaggeeffachaa jirtu ati jahannamiif hin uumamne. Namni kamuu jahannamiif hin uumamne. Namni kan inni uumame jireenya bara baraatiif. Namni kan inni uumame jireenya bara baraatiif. Jechi jahannamiif hin uume jedhu jecha seexanaati. Jinnii kan akkas jedhu malee amma egaa yoo Rabbiin inni quraana keessatti akkas jechaa jiru kuni isa waaqaaf lafa kana uume gonkumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Allahan. Sababni isaa waaqayyo du'a namaatti iyyuu hin gammadu. Hisqeel boqonnaa 18:23 irratti namni jal'aan karaa isaarraa deebi'ee akka jiraatu malee ani dhugumaan du'a isaatti nan gammada haree jedha waaqayyo gooftaan jedha. Du'a nama cubbamaatti hin gammadu ani. Akka inni qalbii jijjiirratee deebi'u malee waan jalqaba akkasittiin badisaaf hin uume jedhu miti jechuudha. Ni galee kutaa lammaffaa keessatti ammoo waan gudii argina. Mee maalumaafiyyuu kana sheer godha. Jarana badisa keessaa bahaa koottaa. Gaannamiif nama waamina. Ufii keessaniyyuu gaannamitti dhumna jettanii yaaddoo akkasiitiin hin jiraatina. Koottaa gara jireenya bara bara sanu. Yeroo namni itti qalbii jijjiirratu, yeroo namni itti dhimma isaa samii duratti yookiin immoo waaqa duratti xumuratu amma utuu lubbuun jiruuti. Erga lubbuun jiruuti cubbamaa ta'ee duunaan abidda seenee baha wanti jedhu hin jiru. Achumatti hafta malee. Amma kanatti qalbii jijjiirrachuu qabdu. So yeroon siif jira amma qalbii jijjiirradhu gara waaqayyootti deebi'i. Kottu gara Yesuus isa siif du'e, isa siif araara kadhachaatti jiru. Isa siif fannoo irratti du'e aarsaa kee sii kaffale, gati cubbuu kee sii kaffale. Amma yoo sitti amantii jireenya bara baraa qabda. Unless wanti abidda seenanii bahuu jedhu hin jiru. Achumatti dhumta malee jechuudha. Waaqayyo si na eebbisu.